Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtootaaf jaalatamtoonni hordoftoonni barsiisa Oromoo App. Alhamdulillah naga koota nageenyi kiyya kan jaalallah kabajaadhaa bakka jirtan maratti nagahu. Daawwattootan kiyya viidiyoo irraa kana keessatti siitingii hundi keessanuu siitingii bilbila keessanirra galtanii awuma kana osoo yeroo ittiin qabne ofirraa cufuu qabdanii isin barsiisa. Siitingiin kun jechuudha nu hin beeknu malee kan baxxaariyaa keenya barakaa dhowwu kan baxxaariyaa keenya akka sa'aatii dheeraa nuuf hin turre dhorkutti jiru siitingii kana jechuudha. Siitingiin kun yoo oon irra jiraate jechuudha. Baxxaariyaan bilbila keenya gonkumaayyuu yeroo dheeraaf nuuf hin turu yeroo dheeraa fayyadamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf siitingii kanatu baxxaariyaa keenya akka inni hin barakanne dafee nu jalaa fitaa jira jechuudha. Kanaafuu siitingii kana ofirraa cufuu qabdan jechuudha. Egaa siitingii kana egaa ofirraa cuftanii jechuudha. Baxxaariyaan bilbila keessanii yeroo dheeraa isiniif tura isiniif barakata jechuudha. Kan barakaa dhowwutu jiru siitingii kana hundinuu keessanuu akka nama isinitti agarsiisu jechuudha. Haala nama isinitti agarsiisu irraa ilaaltanii ofirraa oof godhuu qabdanii yookiin cufuu qabdanii haala itti cuftan amma isanan barsiisa. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dirqamadha. Yeroo sabskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana killik itti godhaadha. Achi booda ool kajettoon irra kaayyadhaadha. Barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaa isin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyaatti obsaan faana turaan hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa siitingii ama baxxaariyaa bilbila keenyaadhaa kana akka yeroo dheeraa nuuf hin turre nu jalaa fitaa jiru kana ofirraa cufuudhaaf siitingii bilbila keessanirra galtanii yookiin mataarraa gad buttaniituma ikoonii siitingii irratti kilik gootanii achi booda bakka awwaalaa kana jechuudha connections yoo irratti kilik ni gootu achi booda asirratti jechuudha more connection settings yoo kilik ni gootu achi booda siitingii ofirraa cufuu qabdan jechuudha kan amma hundi keessan on irra jira jechuudha ofii gochuu qabdan jechuudha itti aansuudhaan yeroo tokkoof duuba ni deebitanii ammallee yeroo tokkoof duuba ni deebitu ammallee yeroo haala kanaaf duuba deebitan jechuudha asirra gabbuutaniiti asirratti google kajoo irratti kilik gootu achi booda tuqaa asirratti kilik ni gootu achi booda asirratti kilik ni gootu achi booda kinootunis on irra jirti jechuudha tanaas ofii gootanii jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa siitingiin kun lamman jechuudha akkaan baxxaariyaa bilbila keenyaadhaa kana saffisaan nu jalaa fixaa jiran jechuudha akka yeroo dheeraa nu hin fayyadamneef jechuudha isin galee kanatuun baxxaariyaa bilbila keenyaadhaa barakaa dhowwaa jira jechuudha akka yeroo dheeraa nuuf hin turreef kanatu nu jalaa fixaa jira jechuudha siitingii kana lachuu hundi keessanuu haala nama isinitti agarsiise kana ofirraa cufuu qabdan jechuudha yoo ofirraa hin cufne baxxaariyaan bilbila keessanii akkuma duraan isin jalaa dafee dhumaa ture san dafee isin jalaa dhuma jechuudha. Garuu haala kanaan seetingii kana lamman yoo ofirraa cuftan jechuudha baxxaariyaan bilbila keessanii akkaan yeroo dheeraa isiniif barakataa yeroo dheeraa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Ni galee haala kanaan hundi keessanuu haala namni isinitti agarsiise kana seetingii kana lamman ofirraa cufaati baxxaariyaa bilbila keessanii jechuudha. Hamma duraan turuu fi hamma booda isiniif turu isinumti wal biratti qabaati ilaalaa. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan raafatamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dirqamadha. Barumsa birootti naga walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.